Mootee dabbalee malee garaa guutuu akka aabilee gaara koosa dheeraa sanarraa si qofa moosisaa urgooftuu sagatii jabeessaan sifan buqqisaa isa filattamaa fangafaa kan kee yaraa miti gaalanni koosiif jedhuudha lakkii xinnoo miti mootii fayyinaa gaalatoo. Hunda duraan dursee nagaa waaqayyoo isiniif haa ta'uu obboloota koo jaalatamuu kabajamoo biyya keessa kan jirtan biyya alaarrattis kan argamtan karaa YouTube chaanaalii Obsee Kiyyaan kan nu hordofaa jirtan nagaa waaqayyoo isiniif haa ta'uu akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa kooti waaqayyoodhaaf haa galatu nagaa guutuu nagaarraa afaan qaba nagaa guutuu akka qabdan abdiin qaba. Egaa obboloota koo jaalatamuu arra barumsa tokko appilikeeshinii baay'ee bareedaa ta'e tokko isinitti agarsiisuudhaaf gara keessan dhufee jira. Isinis immoo appilikeeshinii isinitti agarsiisu kanarraa wanta guddaasaa akka barattan abdiin qaba jechuudha. Egaa appilikeeshiniin arra isinitti agarsiisu wanta lama hojjechuu danda'a jechuudha. Tokkoffaa warroota viidiyoo waraabdaniif baay'ee kan isin fayyadudha jechuudha. Fakkeenyaaf lafuma mijanne tokko dhaabbannee viidiyoo tokko yoo waraabne bakki isaa hin bareedu yoo ta'e appilikeeshiniin kun baagiraawundii duuba isaa hin jijjiira jechuudha. Egaa appilikeeshiniin kun baagiraawundii isaa bifa giriiniidhaan yookaan bifa margaatti jechuudha kan jijjiiru. Inni lammaffaan immoo suura keenya ittiin edit godhachuudhaaf baay'ee kan bareedudha yookaan baay'ee kan namatti toludha jechuudha. Kanaaf appilikeeshiniin kun egaa suura barbaanne tokko fakkeenyaaf lafa hin mijanne tokko dhaabbannee suura keenya yookaan maybe suura sanaa feesbuukirra kaawwachuu dandeenya, piroofaayilii godhachuu dandeenya, wanta baay'ee jechuun godhachuudhaaf kaanee fakkeenya bakki itti suura kaanu sun yoo bareeduudha baate maal goona baagiraawundii suura keenya sana ittiin jijjiira jechuudha. Kanaaf appilikeeshiniin kun appilikeeshinii baay'ee namatti toludha, baay'ee kan nama gammachiisudha. Wantoota lamaan kana akkamiin akka ittiin hojjettan immoo isinittiin agarsiisa. Kanaaf ammas turtiin keessan ana wajjin haa ta'u ani Obsee Kiyyaadha. Kanaaf chaanaalii Obsee Kiyyaa laayik, sheer, sabskiraayib gochuudhaan nu hordofaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa obboloota koo asumarraan appilikeeshinii kana argachuudhaaf pilaastoorii keenya keessa gallee abdeet godhanna jechuudha. Kanaaf isinittiin agarsiisaa turtiin keessan ana wajjin haa ta'u. Egaa obboloota koo jaalatamuu amma appilikeeshiniin isinitti agarsiisu kana abdeet godhuudhaaf hunda duraan dursinee pilaastoorii keenya keessa galla jechuudha. Kanaaf amma appilikeeshinii kana garuu ani oopeen godhee baneen jira jechuudha. Kanaaf akkamiin akka instaal gootan immoo isinittiin agarsiisa. Ammas turtiin keessan nu wajjin haa ta'u. Pilaastoorii keenya bananna jechuudha. Pilaastoorii keenya gaafa banannu baagiraawundi viidiyoo jennee irratti barreessina jechuudha. Kanaaf as keessatti appilikeeshinoota baay'eetu jira jechuudha. Kanaaf appilikeeshiniin buusee appilikeeshiniin kun baay'ee mirtiidha jedhee kanan ani keessa filadhe tokko isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaaf iddoo isarchii kanatti baagiraawundi viidiyoo jennee irratti barreessina jechuudha. Kanaaf ammas akkasitti barreessina. Gaafa akka kanatti barreessinu wantoota hedduutu nu ba'a jechuudha. As keessaa kunoo isa kanadha jechuudha. Appilikeeshinichi ana abdeet godhee jira jechuudha. Viidiyoo baagiraawundi cheer giriin sikiriin kan jedhu kanadha jechuudha. Effektii jedha. Inna appilikeeshinii kana instaayil godhadhaa jechuudha. Amma kan keessanii hin banamne waan ta'eef abdeet yookaan instaayil godhuu sin gaafata jechuudha. Kanaaf instaayil gaafa gootanii appilikeeshiniin kun akkamiin akka hojjetu isinittiin agarsiisa. Kanaaf ani appilikeeshinii kana instaayil godhee jira. Amma ani wanti narraa eegamu appilikeeshinii kana banee keessa isaa suura keenya
baagiraawundii suura keenya akkamiin akka jijjiiruu dandeenyu akkasuma immoo viidiyoo akkamiin akka itti waraabuu dandeenyu keessa galeetan isinitti agarsiisa. Kanaaf obboloota koo ammallee turtiin keessan ana wajjin haa ta'u. Tolee, appilikeeshiniin ani buufadhee kunoo isa kanadha jechuudha. Kunoo isa bifa giriiniidhaan jiru kanadha. Kunoo bifa kanaan bu'a jechuudha. Gaafa achi keessa baafannu giriin jedha. Giriin screen jedha. Innaa kanaaf kunoo appilikeeshinii isa akka bifa suura namaa kanadha jechuudha. Akka isinitti mul'atu abdiin qaba. Maaliif viidiyoo qulqulleessee isinii waraabaan jira jechuudha. Akka barumsaa seeraan isiniif galuufi. Kanaaf amma ani appilikeeshinii kana keessa galee isinitti agarsiisa jechuudha. Appilikeeshinii kana gaafa banannu bifa kanaan jira jechuudha. Image jedha, videos jedha jechuudha. Amma ani bilbiluma isanitti waraabu kanaanan bilbiluma tokkoon sagalee waraabaan jira waan ta'eef anamma akkaataa isaan isinitti agarsiisa jechuudha. Suura tokko baagiraawundii isaa jijjiiree isinitti agarsiisa. Kaameraa immoo fakkeenyaaf kaameraa isaa gadi qabdu, kaameraa isaa gaafa gadi qabdan jechuudha. Taayimeriin jira jechuudha. Mataa dura isaa taayimeriin jira jechuudha. Anamma baagiraawundii suuraa jijjiireen isinitti agarsiisa. Viidiyoo waraabuunis baay'ee kan nama hin rakkisne baay'ee salphaadha jechuudha. Iddoodhuma bifa viidiyoos jedhu kana gadi xuqnee waraabna jechuudha. Kaameraa isaa gadi qabne jechuudha. Isa booda inni nu waraabaa jechuudha. Kanaaf amma viidiyoo kan imeejii keessa galee mana gaalaarii koo keessa galee suura tokko baagiraawundii duuba isaa jijjiiree isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaaf na hordofaa. Tolee, amma imeejii koo keessa galee mana gaalaarii kootti nageessa jechuudha. Isa booda suura tokko baagiraawundii isaa jijjiiree isinitti agarsiisa jechuudha. Suurota koo kana keessa suura tokko filadhee baagiraawundii isaa jijjiiree isinitti agarsiisa jechuudha. Mee suura kanaa filadhu. Kun akka kanatti baagiraawundii jijjiira jechuudha. Gaafa akka kanatti as fidannee isa booda iddoo raayitii mataa isaa duraa kana jechuudha. Xuqnaa isa booda baagiraawundii keenya akkuma salphaatti nuuf jijjiira jechuudha. Beeksisa dhufu immoo iddoo bifa eskii kana xuqnee irraa balleessina jechuudha. Kun bifa kanaan baagiraawundii suura koo akka salphaatti jijjiiree jira. Amma fakkeenyaaf jala isaa kana waan barbaanne kalarii nutti tole filachuu dandeenya jechuudha. Kun jala isaarra kan jiru kana akka kanatti itti jijjiiruu dandeenya jechuudha. Bifa barbaaddanitti jijjiirrachuu dandeessu jechuudha. Halluu barbaaddanitti jala isaa kana halluu hedduutu jira jechuudha. Halluu bareedaatu jira. Kanuma isinitti tole filachuu dandeessu jechuudha. Isin fakkeenyaaf amma baagiraawundii giriinii yoo barbaaddan kun akka kanatti isin jijjiiruu dandeessu. Bifa kanaan jira jechuudha. Okay, ammaanii baagiraawundii as keessa waa tokko filadhee isinitti agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf ammaanii kana filadheera. Baagiraawundii koo jijjiirradheera. Amma wanti ani gochuu qabu suura koo kana seefii gochuu bichaadha jechuudha. Kanaaf seefii gochuudhaaf immoo kun ammas raayitiin mataa isaa dura jira jechuudha. Raayitiin mataa isaa dura jira. Iddoo raayitii kana okay jennaani. Gaafa okay jennuun bifa kanaan xumuree jira jechuudha. Amma okay seefii naa godhee jira jechuudha. Amma fitee jira jechuudha gaalaarii koo keessatti. Kanaaf ammaanii gaalaarii koo keessa galeetiin suurri kun seefii ta'uusaa cheekii isiniif godha jechuudha. Dhaqnee alaallolumaanii fakkeenyaaf amma gaalaarii koo keessa galeeni isinitti agarsiisa jechuudha.
kunoo bifa kanaan gaalaarii koo jijjiirradhee jira jechuudha. Baagiraawundii suura kootii jijjiirradhee jira jechuudha. Kanaaf bifa kanaan gaalaarii ittiin jijjiiruu dandeenya. Suura keenya ittiin baagiraawundii isa jijjiirrachuu dandeenya. Akkasuma ammoo fakkeenyaaf viidiyoo yeroo waraabuu barbaannetti immoo iddoo kaameraa isaa kana gadi xuqna jechuudha. Gaafa kaameraa isaa gadi xuqnu bifa kanaan nu barbaada. Beeksisa dhufu immoo iskiidhaan irraa deebina jechuudha. Iddoo kanatti gaalaar jedha, kaameraa jedha jechuudha. Kanaaf nuti wanti nuti gochuu barbaanne viidiyoo waraabbachuu barbaanne waan ta'eef nuti kaameraa kan jedhu kana gadi xuqna jechuudha. Kanaaf kaameraa kan jedhu kana yoo gadi xuqne isa booda akkuma salphaatti nu waraaba jechuudha. Viidiyoo akka salphaatti nu waraaba. Mataa isaa dura immoo bifa taayimer kan jedhu ni jira jechuudha. Daqiiqaa meeqa barbaadda jechuun fakkeenyaaf ati viidiyoo daqiiqaa 5 waraabuu dandeessa, 10 waraabuu dandeessa. Amma barbaadde sana sarara mataa dura jiru sana asiinachee jechuudha gara harka keessan mirgaatti buttuu jechuudha. Gaafa gara harka keessan mirgaatti buttanii isa booda daqiiqaa barbaadda sanarra kaawwattu jechuudha. Egaa taayimer jechuun daqiiqaa lakkooftu jechuudha. Walumaa galatti bifa kanaan viidiyoo bareedaa isaa jijjiirrachuu baagiraawundii keessan jijjiiree bifa bareedaa ta'een viidiyoo isinii waraabuudha. Ganaa edit goona, ganaa suuricha waraabnee baagiraawundii jijjiirra isiniin gaafatu. Tokkichumaan isinii waraabaa, tokkichumaan yeroodhuma viidiyoo waraabdan sana baagiraawundii keessa isiniif jijjiira. Bifa baay'ee namatti toluun isiniin jedha. Egaa barumsi keenya har'a asumarratti xumuree jira. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Obsee kiyyaa jajjabeessaa, laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Egaa barumsa koo har'a asumatti xumuree jira. Yeroo biraa immoo barumsa biraa qabadhee isiniif hin dhufa. Amma sanatti nagaan Waaqayyoo lafa jiraattan hundumatti isiniif haa ta'u. Obboloota koo isiniin jedha. Wantoota isiniin galle barumsa kanarratti immoo koomentii barreessaa na gaafadhaa. Gaaffii keessaniif deebii laadhaan jedha. Nagaatti naaf tura. Ciao.